Fudda Waaqayyo sinaa eebbisu nagaasaa sinii faalaatu araarasaa sinii baale shokora amii maaltu makkora baale shokora amii maaltu makkora baale shokora amii maaltu makkora baale shokora amii nyaata Mama tunyata, iranyata, iranyata. Ane gurgichi ko tu mama tunyata, iranyata, iranyata. I don't know what to say. I don't know. Raka Ofti Gamoji Sinadu Yusa Yamusiyadu kabajamtoota haadholii siinqee, kabajamtoota abboota amantaa, kabajamtoota hojii raawwachiistuu magaalaa fi godinaa, akkasumas uummata magaalaa Naqqamtee
ደረጀ መርጋ እንጀራማ አና ጉደያ ቢላራ ዱፌ ሀራ ላግኒ አባያ የገልቸ ጉዳ ብያ ኢትዮጵያ ከያት ተቆፋ አማቲ ኡመታ አማቲ አብይያን ከን ኤብሰመ ገመቹሳ ኢብሱፍ halkaniif guyyaa biyyi keenya itti gammadee biyyi keenya aanaan keenya itti gammadee kanaaf jennee ofne naqamte irratti hiyaan laga abbayyaa kun duraan eegalamee incitaa ture kanarra ga'ee jedhee mootummoota darbaniin oliif gadi qabamaa ture garuu waaqayyoof haa galatu Dookter Abiy Ahmed lafaa kaasuu jechuun lafaa kaasee jechuu dandeenya lafaa kaasee kanaan ga'ee xumuruusaaf gammachuu keenya bal'isaan ibsuuf as Wayyeessaa Arbaan jedhama anaa Jimmaa Arjoorraan dhufe guyyaarraa guyyaa gammachuu eebba dhagaa haaromsaa dhalaga baay'ini gammachuu guddaatu nutti dhagaamee dhufe jechuudha. Hin danda'amu waan yaadamaa ture amma danda'amee waan agarreef gammachuu guddaa nutti dhagaamee nan iddoo kanatti argamne. Biyya keessaas biyya alaatiis namni ijaaramee kallattiin ittiin hin danda'amneeni of danda'aniin hojjetan biyyi kun jedhamee waan ilaalamaa turetu biyyi kun of danda'u akka dandeessu agarsiiste jechuudha. Of danda'u akka dandeenyu Itoophiyaan waa hojjennee waa milkeessuu akka dandeenyu agarre jechuudha qabatamaadhaan. Kanaaf kanaa olittis waan kanaa olii jechuudhaaf abdii akka qabnu agarreerra. Kan koo Maammoo Nagaasaa Nagdeen jedhama aanaa Nunnuqu. Uni gammachuu hidha haaromsa laga Abbaay ijaaramee xumuramuu isaatti gammanneetu sababni isaas wanta hin danda'aman jedhamneetu danda'amee wanta yaalama jedhametu yaalamee ofii jalqabnee ofii xumurree dandeettii keenya amma dandeettii keenya utuun qusatiin haati hiyyeessaa giddu galeessi inni qabus akkaataa isaatiin waan ofirraa ka'ee utuu gargaarsa adda biraan barbaadin biyya alaan gaafatiin sabbata keenyaan humna keenyaan dafqa keenyaan ogummaa qabnuun galmaan keenya jennee isa dubbanne galmaan ga'uu keenyaaf baay'ee gammachuu guddaatu waan nutti dhaga'ameef hirmaachuu dhufne. Guyyaa seena qabeessa guyyaa injifannoo guyyaa hiriira gammachuu eebba hidha guddichaa Itoophiyaa ibsachuudhaaf argamtan hundi baga guyyaa seena qabeessa kanaan isin ga'ee baga ittiin nu ga'ee baga gammaddanii baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada irra deebi'ee. Hidhi laga Abbaay ashaaraa uummattoota biyya keenyaa mallattoo tokkummaa fi bilisummaa mallattoo eenyummaa biyyoolessummaa keenyaati. Hidhi kun shiraa fi qormaata kiraa sassaabdotaa qormaata keessaaf alaatiin baadaa fi baandotaan takaalamaa kan ture yeroo ammaa hooggansa jijjiiramaa keenyaatiin iddoo kufee iddoo du'ee ka'ee xumuramee eebbaaf ga'uu isaatiin ol ka'iinsa biyya keenyaa kan mirkaneesse gootummaa fi amma geenyu jecha gochaan jijjiiruu akka dandeenyu addunyaatti kan ifoomsedha. Ummanni magaalaa Naqamteef ummanni godina Wallaggaa Bahaa baga gammaddanii baga gammanne. Hidhi keenya injifannoo Adwaa lammaffaadha. Hidhi keenya humna hannisaa qofa osoo hin taane imala badhaadhinaa keenya kan milkeessu rakkoo dinagdee fi hawaasummaa keenya kan hiiku biyyi keenya eeggattummaa fi kadhaa keessa akka isheen baatu kan taasisu obbolummaa keenya daran kan cimsuu fi hiyyummaa keessa akka baanu umurii hiyyummaa kan gabaabsu waan ta'eef irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jedha. Kanaafuu dhumarratti injifannoo tokkummaa hidha keenya irraati arganne ummanni keenya nageenya misooma hiyyummaa seenaa gochuu irrattis harka wal qabatee tokkummaa hidha laga Abbayyaatiin arganne kana misooma keessatti nageenya keessatti jijjiirama hiyyummaa dhabamsiisuu keessattis akka inni fidu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.